Akkam ooltan hundi keessan. Maqaan kiyya Adaatiyaa jedhama. Chanaayitti barataa injiinaringii waggaa xumuraati. Hordofaa amantii Hinduus ta'uu gaafii Islaamummaa wal qabattu takka yeroo dheeraaf gaafatuu barbaadaa ture. Gaafii tanaaf ammoo namni Dr. Zaakir Caalaa deebisaa naa kennu hin jiru. Akkuma dubbii kee keessatti ibsitetti Qur'aanni kabajamaan waggaa 1400 dura barreeffame. Kitaabota Rabbiin buufaman keessaallee isa irra caaluu fi ammayyaawaa akka ta'e himte. Kanaafuu gaafii lama siif qaba. Rabbi beekaa waan hundaa yoo ta'e maaliif jalqabuma kitaaba isaa kan hunda caalaa ta'e kana ergamaa jalqabaatti kennuu dhabe? Beekumsa hunda caalaa kana ilma namaatti kennuudhaaf yeroo kana hunda maaliif ture? Gaafiin kiyya kan lammataatis kanumaan walitti hidhata. Qur'aanni waggaa 1400 dura barreeffamuu isaa dursee ilmi namaa waggoota 1000 lakkaawamaniif dachii tanarra jiraateera. Kanaafuu Rabbiin hunda caalaa rahmata qabeessa ta'e beekumsa hunda caalaa nuuf kenne kana maaf isaaniif kennuu dhabe? Galatoomi. The brother asked a very good question, very relevant question. Two questions, both the questions overlapping the answers. Obboleessii gaafii gaarii fi barbaachisaa gaafate. Gaafii lama gaafate. Gaafiin lameenuu deebisaa walitti dhiyaatu qabu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maaliif waahii xumuraa fi goolabbii kana waggaa 1400 dura buuse? Maaliif guyyaa jalqabaa buusuu dhabe? Gaafiin lammataatis isuma duraatti wal qabata. Uummanni waggaa 1400 dura jiraataa ture. Maal mudata? Qur'aan akka argatan hin godhamne. Kanaafuu Rabbi akkaan rahmata qabeessa eegatee akkaan arjaa eegatee uummanni duraan ture sun rahmata kanarraa akka hongowammaaf godhame jee gaafate. Gaafii baay'ee gaarii. Deebisaa siif kennuuf fakkeenya takka fayyadama. Fakkeenyaaf ilmi kiyya yaa abbaa kiyya akka doktora ta'uu barbaaddaami maaliif oolmaa daa'immanii sadarkaa duraa sadarkaa lammaffaa achi booda kolleejjii akka baradhu na goota maaliif qajeeluma kolleejjii meedikaalaa nan seensisnee jee na gaafate. Ani immoo ilmi kiyya doktora fayyaa akkanaaf ta'u yoo barbaade qajeela kolleejjii meedikaalaa isa galchuun qabu. Dura bu'uurri isaa sirriitti ijaaramuu isaa adda baafatuu qaba. Dura barumsa oolmaa daa'immanii baratuu qaba. Itti aansuun mana barumsa idilee seenee sadarkaa duraa fi lammataa baratee qormaata dabruu qaba. Yoo qormaata saniin dabree bakka saniif ni mala ja'amee itti amaname qofa kolleejjii fayyaa seena. Haaluma wal fakkaatuun Rabbiin olaane hawwantoota nuti arguu hin dandeenye hunda beeku kan beekumsa waa hundaatu qabu waa ilma namaatis ni beeka. Quraana keessatti suuraa irraati. Suuraa 13:38 irratti Rabbi akkana jedhe. Likulli ajalin kitaab. Yeroo hundaaf kitaabatu jira jedhe. Quraana keessatti kitaabni 4 maqaan isaanii himamee jira. Tawraat, Zabuur, Injilii fi Quraan. Garuu afran kana qofaa miti. Kitaabban birootis buufamanii jiru. Rabbi ilmi namaa qaroominaan guddataa akka deemu ni beeka. Quraana yeroo jalqabaatti yoo buuse yeroo Nabi Aadam alayhi salaamitti yoo buuse ilmi namaa yeroo san jiru dhaamsa san akka hubachuu hin dandeenye ni beeka. Sababa kanaaf wahii Quraana dura buufame kan Injiil jedhamu keessatti kanarra macaafa jaaniin nuti macaafni amma jiru kun guutumatti Injiila jennee naman garuu macaafa keessa bakki gariin tarii dubbii Rabbi ta'uu danda'a. Macaafa san keessatti Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbi isarraa jiraatu ansilaa waan isinitti himu hedduun qaba garuu isin ammoo waan kana baadhachuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa wayita dhufu inni gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. Waan dhufuuf deemu isinitti hima. Inni maqaa kiyyaaf ulfina kennaa jedhe. Yeroo sanitti Yesuus Kiristoos dhaamsa san ni beeka ture. Garuu uummanni isa waliin jiru sun dhaamsa san hubachuu akka hin dandeenyes ni beeka. Kanaafuu ergamaan xumuraa wayita dhufu waan if dura mudatu isinitti hima jee hordoftoota isaatti hima. Kanaafuu haaluma wal fakkaatuun Rabbiin olaane ilmi namaa wahii xumuraa fi goolabbii kan ta'e Quraana yoom akka hubatuu danda'u beeka. Sunis waggaa 1400 dura ta'e. Gara gaaffii kan lammataa namoonni Quraana dura jiraatan maal mudatan jedhutti haa dhufu. Ilmi kiyya mana barumsa sadarkaa duraa yoo seene qormaata meedikaalaa hin qormaatamu. Inni qormaata sadarkaa duraan madaalu qormaatama. Gara sadarkaa lammaffaa yoo dabres gaaffii sadarkaa lammaffaatu kennamaaf. Itti aansuun kolleejjii jechaa deemu. Walii galee kanaafuu haaluma wal fakkaatuun dhaamsi bu'uuraa kan Rabbi kitaabban hunda keessa kaa'ee kan wahii jalqabaarraa kaasee hanga wahii xumuraatti jiru wal fakkaataadha. Sunis Rabbii tokkichatti amanuudha. Isa malee qaama biraa gabbaruu dhabuudha. Ergamaa jalqabaa Nabi Aadam alayhi salaam irraa kaasee Nuuh, Ibraahim, Muusaa, Iisaa, Muhammad nageenyi Rabbi hunda isaan irraa jiraatu waan tokko barsiisan. Sunis tokkichummaa Rabbii fi tawhiida.